Akkam jirtu gareen keenya garee oroictAcademy kun marsariitii barnoota keenya barnoonni tokko tokko asirratti gadhiifaman mul'achaa jiru kan torbaaniin kan ta'u yookiin immoo torbaaniin gadhiifamaa jiran guyyaa 4 guyyaa 5 gadhiisaa jirrudha. Namoonni tokko tokko haala itti fayyadamaa irratti rakkachaa jiraachuu waan arginee fi kanaaf isinitti agarsiisuun barbaachisaa ta'e mul'ata. Jalqaba yeroo seennu seeni ka jedhu yookiin immoo login isa jedhu irratti cuqaasnaa iimeelii keenya galchina. Iimeelii keenya abdiisaa kan koo paaswordii kan koon galchaa. Paaswordii kan koo yoo galchu akkaataa nuti isinii erginetti yoo keessa seentanii paaswordii keessan jijjiirattanii jiraattan malee akkaataa nuti isinii ergine galchitu. Achi booda immoo roobootii ta'uu fi nama ta'uu keessan adda baasuu mirkaneessuu qabdanii. Bakka kana tuqxu bakka kana yoo tuqxan yeroo tokko tokko ofumaan tiikii isinii godha yeroo tokko tokko immoo bifa kanaan isinitti agarsiisa. Kanaafuu amma tiraafiik laayitii nu gaafate kana tiraafiik laayitii waan nu gaafateef tiraafiik laayitii eessa argaarra waan jedhu kana selekti goone veerifaayi goona. Yoo sirrii hin taane kan biraa nutti fida yoo sirrii ta'e immoo nu mirkaneessa tiraafiik laayitiin yookiin immoo ibsa tiraafiikaa eessatti akka mul'atu keessaa barbaanneeti suurota kana keessaa filanna jechuudha. Kanaafuu amma raayitii nu godheera. Paaswordii keenya isa sirrii galchineerra taanaan amma seenee yoo jenne nuti seenuu qaba jechuudha. Seenee yoo jedhe anaa dhufu naan jedha. Kenna as biratti anaa dhufu dheera. Anaa dhufu yoo jedhe barnoota kan koo as jalatti barnoonni ani itti ramadame yookiin assaayin ta'e as jala jira. Barsiisa ani barsiisaa ta'uu yoo akka barbaadu ta'e barsiisaa foormii barsiisaa kana guutee barsiisuu hin danda'a waan jedhu dookumentii nu erguu dandeettu. Garuu immoo ammatti onlaayinii irraa warra foormii guutaa irraa fudhataa hin jirru namoota akkanumatti assaayin goonee ogeeyyii oroict waan jiraniif jechuudha. Dursa eenyummeessaa keenya keessa seenyeeti eenyummeessaa kan koo ka jedhu kan ediit godhachuu na barbaachisa jechuudha. Asitti maqaa sirrii galfachuu waa'een kan koo ani ogeessa ICT'ti. Ogeessa ICT'ti. Feesbuukiin kan koo ta'uu mirkaneeffachuu, telegiraamiin kan koo ta'uu, instaagiraamiin, tiwiiteriin kan koo ta'uu mirkaneessee ol kaayadha seef jechuudha. Akkaawuntii kan koo keessatti asumaan gallufee porofaayilii jalatti akkaawuntii kan koo paaswordii amma nuti isinii ergine sun jijjiirachuu dandeettu yoo barbaadan. Asiin immoo suuraa dabartanii suuraa keessan jijjiiruu dandeettu. Suuraa keessan koompitara yookiin moobaayilaa irraa akses gochuu dandeettu waan ta'eef jechuudha. Bifa kanaan fakkeenya kan koo yoo fudhanne fakkeenya suuraa kana fudhadhe yookiin immoo akkanumatti oliisa picture here we go. Suuraa kiyya ol kaaha. Suuraan kan koo jijjiirameera. Histirii paarcheezii wantoota baasii bitattanii fudhattan inni rakkoon qabu yeroodhaaf ammatti arranji goonee hin jirru. Meesejii yoo kan namaaf walii ergeeru ta'e yookiin walii barreessee jiru ta'e fakkeenyaaf kompoo jedhee haaraa kireet gochuu danda'a. Oroict yookiin immoo namoota barbaaduuf galchuu danda'a. Oromiyaa namoota namni koorsii kireet godhe oroict qofatu kireet gochaa waan ta'eef oroict wajjin dubbachuu dandeenya jechuudha. Dhimma barnootaatiin wal qabateeti kachaatu godhu waan ta'eef jechuudha. Kan na barbaachisu yookiin immoo naaf ta'a jedhee yaadu as jalatti walitti qabachuu danda'a barnoota nuti gadhiisnu keessa jechuudha. Gosa barnoota an jalatti ramadame naaf kenname barnoota kan koo yoo eegalu as biratti ibsi waa'ee barnootichaa asii ilaaluu danda'a. Asiin immoo barnoota jalqabuu danda'a jechuudha. Haga ammaatitti 0% irra jira jechuudha akka xumuree jedhe. Kanaafuu ibsa waa'ee barnoota kanaa ilaaleeti maal jedhama akkana akkasii wantoonni barbaachisu kana daqiiqaa ganaati mata duree 2 qaba. Mata duree 2 ajjala jira. Barattoonni 16 assaayin ta'eera. Namoonni kana irratti immoo koorsii inni tartiibaan nu agarsiisa waan ta'eef miti bilisaan waan gadhiifamee paarchees ta'eera agarsiisa biratti ilaaluu dandeenya jalqabsiisuus danda'ama. Yuutuubii irraa kan fudhatamee fi kan barnootichaa kana ta'uu dhiisuu danda'a yeroo tokko tokko. Kanaafuu duubatti deebi'een barnoota kan koo jalqabsiisa jechuudha. Barnoota yoo jalqabsiisu bifa kanaan naa dhufa. Bifa kanaan naa dhufeetu taphachiisuu danda'a. Haalatti fayyadamaa irratti hordoftoota ICT
haala kanaan barnoota keenya itti fufsiisuu dandeenya. Asitti ispiidii isaa dabaluu dandeenya. Ispiidii keenya hir'isuu keenya ispiidiin keenya saffisaan akka dhumatu lamarra yoo gooneen saffisaan nu dhageessisa taphachiisa barnoota keenya. Asirratti bal'inaan as jalattis gabbaafachuu dandeenya, ol bal'isuus dandeenya. Dabalataan immoo guutuu isaa iskiriinii guutuullee gochuu dandeenya. Exit iskiriinii keessa hubaa. Barnoonni qabiyyeen barnoota kanaa jala kan jiru yoo ta'u, itti fufeeti barnoota lammaffaan illee jira jechuudha. Barnoota lammaffaan illee loodinaa godha. Barnoota lammaffaan illee asumaan eegala jechuudha. Barnoota lammaffaa yoo eegalu viidiyoo haala salphaadhaan taphachiisa. Lama waan fudhannu normaa deddeebisnu jechuudha. Barnoonni keenya bifa kanaan akka itti fufu ta'a. Barnoota kanarratti noottiiwwan barbaachisaa ta'e asii qabachuu dandeenya. Ibsa barnoota kan kootitti deebi'uu dandeenya asumarra. Haala kanaan kun gosa barnoota biraati. Amma kana hanga amma banee dubbisetti 50 akka xumure natti agarsiisa. Kanneen bifa kanaanii akkasuma barnoota kanarra gaaffii yookiin immoo wantoota tokko tokko qabaattan koomentii yaada kennuu dandeettu. Yaalii gaariidha jabaadha. Publish gochuu danda'a madaalli kan koo. Bifa kanaan kanas jalqabsiisuutti dandeenya. As jalatti mata dureewwan kanneentu jira. Kana taphachiifnee kun daqiiqaa 7, kun daqiiqaa 2, kun daqiiqaa daddaati. Haala kanaan barnoonni keenya akka itti fufu ta'a. Haala kanaan fayyadamuu dandeettanii namoonni barnoota fayyadamuu kana gaaffii adda addaa nu gaafataa jirtan. Kanarraan kan hafe barnoonni keenya amma garee A fi garee B'fis eegalameera waan ta'eef barattoonni keenya yookiin immoo namoonni haaraallee jalqabuu barbaadan jalqabuu dandeettu rakkoon qabu sisteema isaa kaappaasitii ol kaafneerra waan ta'eef bakkuma barnooticha jalqabdaniitiin nuti haala al-duree barbaachisu isinii guutuu dandeenya waan ta'eef an abdii isaadhaa galatoomaa fayyaa ta'a nagaatti.